Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo guyyaa irraa gurra isin buusuuf deebinee dhufnee jirra. Faannoon Iskandar Naggaan hoogganamtu keessatti warreen shawaa keessa socho'an mootummaa waliin marii godhuuf deemuu isaaniitu dhagahamaa jira. Faannoon marree wadaajotiif akkasumallee zammanaa kaaseetiin hoogganaman jechuudha. Warreen gara Walloo fi akkasumallee Goojjamiif Gondar keessa socho'an Iskandar Naggaa irratti du'a labsanii jiran. Waan nama ajaa'ibu wal hanyaatu maaltu nu dhibenu. Maaliif irratti du'a labsan? Hincitii keenya mootummaa baasee kennuutti jira. Hincitii faannoo mootummaa dabarsaa jira. Akkasumallee faannoo isa jala jirtu mootummaatti galchaa jira jedhanii du'a irratti labsaa jiranii. Kanallee bal'inaan gurra isin buusa daawwattoota keenya. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad eebba kitaaba Hingaabboo Ameerikaa keessatti biyyoota adda addaa irratti eebbisiisuun isaanii yaadatama jechuudha. Biyyoota irratti eebbisiisaa jiru kana hunda keessatti keessafuu dhiyeenya kana kan eebbisiise irratti jechuudha. Gara Ameerikaa keessatti kan eebbisiisaa jiru mootummaa Itoophiyaa bifa seexanaatti fakkeesseeti kan inni dubbataa jiru jechuudha. Kan inni ibsaa jiru jechuudha. Namoonni hedduun dubbataa jiran jechuudha. Ijoo miidiyaa ta'ee jira jechuudha. Akkasumallee akkamitti akka Dr. Abiyyiin aangoo kana fudhatee milkeessaa miidhagaa shabboo miidiyaa irratti ibsee jira jechuudha. Abbaa Duulaa Gammadaati akka aangoo kana Dr. Abiyyi fudhatu kan taasise jechuunis achirratti ibsee jira jechuudha. Jawaar Mohammad Duraanumaa ni didee waan jedhamullee dubbatamaa jira. Kanallee mee bal'inaan isiniin gaa akkasumallee maanguddoota duraan ofirraa harcaasee ture jibbee ofirraa harcaasee ture amma immoo walitti funaannatee maanguddoota isaa kan oppodiyoo duraan diigee amma walitti qabatee waliin deemaa jira. Dirqamni itti dhufnaan jedhee Jawaar Mohammad Dr. Abiyyi Ahmad haala saniin dubbatee jira jechuudha. Mee isallee hanga tokko gurraan isin buusa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkasumallee hiriirri guddaan Tigraayin keessatti deemaa jiru hanga ammaa hin dhaabbanne hiriirri walumatti dhaabbatee jira. Fonqolchi aangoo akkuma walirratti geggeeffameetti jira jechuudha. Kanallee gurraan isin buusaa baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftanii namoonni haaraa taata subscribe godhaa viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share waliif godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu jalqabaatiin waa'ee naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru kana gurra isin buusa jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti qoqqoodamiinsa hedduutu uumamee jira. Walaa nyaattu maaltu nu dhibee walli isaan jedhe sanii nu maaltu nu ga'e miti oduu keenya irraa odeessuu qofa. Waan haaraa jiru immoo isiniin dhageessa jechuudha. Daawwattoota keenya guyyaa guyyaanii wanni haaraan jiru amma faannoon bakka lamatti wal qoodde jechuudha. Bakka lamatti kan wal qoodde garee Iskandar Naggaan hoogganamtuu fi akkasumallee marree wadaajoo fa'aa akkasumas zammanaa kaasee fa'aa warri hoogganaman isaan kun lama walitti tokko jechuudha. Warri marree wadaajootii fi akkasumallee zammanaa kaaseetiin hoogganaman kun isaan walumatti tokko jechuudha. Naannoorraa hooggananii malee garuu keessafuu warreen gara shawaa keessa socho'aa jiran kan Iskandar Naggaan hoogganaman kun jechuudha. Amma mootummaa waliin diriirii eegallee jedhanii jechuudha dubbataa jiran jechuudha. Bakka araaraaf deeman jechuudha. Walumaa galatti fakkeenyaaf kana dura Iskandar Naggaan haasaa tokko miidiyaa adda addaatiif dabarsee jira. Nuti biyyoota adda addaa waliin haasonnee jirra. Dippiloomaatota gurguddaa waliin walgahii geggeessinee jirra. Biyyoota akka Ameerikaa akkasumallee akka Saawuz Afrikaa fa biyyoota hedduu biyyoota gurguddatan hedduu waliin dubbannee jirra. Wanni nu dubbanne wanni isin dubbatan kun maali jedhanii gaafa gaafatanii gaafa san maal jedhee dubbate inni haala faannoon itti qabsootuu fi qabsoo faannoo fuulduratti akkamitti akka faannoon qabsootuu fi akkamitti akka injifatuu dandeessu kanarratti mari'annee jedhee dubbatee jira jechuudha. Garuu immoo warri dippiloomaatonni inni waliin haasaa godhe suni maal jedhan deebi'anii jechuudha. Amma wanni miidiyaa wal harkaa fuudhee dubbataa jiru Iskandar Naggaan amma maal jedhanii diriidha jedhan jechuudha. Deebi'anii waan isin dhibu jechuudha. Kanarratti amma faannoon maal goote warri Gondarii fi Goojjam keessa Walloorra socho'aa jiru du'a irratti labsan. Iskandar Naggaan du'uu qabaa. Nu marii jedheeti asiin immoo warreen isaa waliin mari'atan immoo deebi'anii akka marii nagaa haala nagaa geggeessuuf deeman mootummaa waliin akka araara buusuuf deemanii warreen inni waliin mari'atan ol baasanii jiranii kanaan wal qabatee immoo miidiyaaleen Habashaa hundinuu wocaa jira jechuudha. Wal harkaa fuudheeti Iskandar Naggaa irratti duulamaa jira. Akkuma fakkeenyaaf kana dura waraana bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf naannoo irratti hoogganaa qabaa miti kan giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa qabatee hin galle waraana gara 1,000tti dhiyaatu jechuudha. Akkuma sanitti fakkeenyaaf warreen gara shawaa keessa socho'an Iskandar Naggaatu qabatee deemaa jira waan ta'eef Iskandar Naggaa luka jalaa dha'uuf deema jechuudha. Mootummaan waan ukkaamse luka jalaa dha'ee waraana harkaa garagalchuuf deema. Innillee waraana isaa qabatee akka galuuf deemu jechuudha. Beekamee jira. Kanarratti immoo du'a irratti labsite faannoon waan ajaa'ibaati. Daawwattoota keenya haalli Abiyyiin Ahmad itti qabsaa jiru kun gara namaaf hin galu jechuudha. Yeroo barbaade
bakkuma faanoon irraa loltu san dhaqee suuraa ka'ee achirraa poosti godha yoo barbaadellee ajaa'iba dhugaa rabbi namaaf hin galu haalummaan qabsoo Itoophiyaa kun hedduu nama dhiba jechuudha namicha kan akkaataan itti Oromoo injifattee hangorraa itti buusuu dandeessu fi uummanuma namaarraa sun akkuma itti injifattee hangorraa itti buusuu danda'u I don't know dhugaa rabbi inuma naaf hin galle hundaafuu nuti fonqolcha aangoolee nama irratti geggeessu ishiin jennu laal waan tokko adda baafanne maaliif amma faannoon tuni diina beekada diina ummataati nama fakkeenyaaf an osoma faannoo saniinu muummichi ministeera walii galee walitti araaraman silaafu duraanu tokko namoonni kan hidhachiise iyyuu isaanumaayi siyaasaaf akkana godhan malee kana ni beekna isaanuma hidhachiise animmoo osoo walumaafu galanii araarumti sunuu bu'ee biyyi nagaa taate anaaf gammachuu garuu mootummaan jara kana amanee ufitti dhiyeessu hin qabu jechuudha kana kanumaan xumurra waa'ee faannoo asumarratti cufnee keessaa baana oduu biraa immoo bareeddu Jawaar Mohammad gara dhumarratti isinitti hima jechuudha waan inni Abiyyi itti fakkeessee fi haala inni itti ibsee fi akkasumallee waan dubbatame hundaa'u gara boodarratti isinitti hima kanatti aanseemee kan gurra isin buusu jechuudha hiriirri guddaan naannoo Tigraay keessatti akkuma itti fufeetti jira irra deddeebiin isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama jechuudha inuma amma faa gara waraanatti deemaa jira jechuudha daawwattoota keenya dhugaa rabbi bakka lamatti adda wal baasanii jechuudha maal jedhanii amma poosti godhan warreen gara fakkeenyaaf mootummaa deeggaruu fi akkasumallee warreen Getaachoo Raddaa deeggaran paartiin isaanii maal jedhanii poosti godhanii fakkeenyaaf uummata dirqamaan hiriira bahee bakka mootummaa kana fonqolchuuf hiriira bahee garee Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu kan hiriira bahe uummanni Tigraay maal jedhanii amma warreen Getaachoo Raddaatiin hoogganama maal jedhanii poosti godhan beektanii Facebook irratti argitan hin beeku warri miidiyaan isaanillee haasaa jiru uummanni Tigraay akkanatti mootummaa yeroo Tigraay Getaachoo Raddaa deeggaruuf haala kanaaf fonqolcha aangoo kan irratti gaggeeffamu deemu san dhoowwuuf yookaan san dura dhaabbatuuf balaaleffatuuf uummanni Tigraay akkanatti bahe hiriira bahaa jiraa jedhan waan akkanaa kana laal soba guddaa kana dhugaa rabbi meelaala awwannumti mootummaa waliin deematu miidiyummaan mootummaa kun yoomuma kijiba dhiisa dhugaa rabbi barbaay'ee nama dhibu uummanni Tigraay kan bahe warra fakkeenyaaf mootummaan yeroo nuuf haa dhaabbatu kan jedhudha mootummaa yeroo nuuf haa dhaabbatu kun nurraa haa fonqolu akkasumallee warreen bahe immoo warreen deeggartoota Gabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi bulchiinsi yeroo Tigraay Getaachoo Raddaa wal qabanii jiran ofiifuu wal afaan deebanii wal nyaataa jiran jechuudha sigalee siyaasaan akkana wal nama nyaachifti waan ta'eef ofiifuu wal afaan deebanii fonqolcha aangoo walirratti gaggeessuutti jiran tole gaafa akkanaa immoo warre kan fonqolcha irratti gaggeessuuf deemu garee Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu jechuudha gaafa akkanaa immoo akkamiin deebi'aniire xilaata isaanii san akkamiin deebi'anii balaaleffatu deeggaruu danda'arre meelaala dubbii kana jechuun wal faallaadha bar amma isaan akka jedhanitti warreen amma hiriira bahe suni warra fakkeenyaaf bulchiinsa yeroo Getaachoo Raddaa aangorraa fonqolchuuf deeman san balaaleffatuuf akka fakkeenyaaf Getaachoo Raddaa ummata san hiriira baafatee ummanni sun akka warra isa fonqolchuuf deemu san balaaleffatan godheetti godhanii haasayaa jiran jechuudha kuni waan sobaati jechuudha inni maal jedhe barru tokko Facebook isaarratti gama fuula Facebook isaatiin poosti godhe Amaariffaan kan poosti godhe tokko yoo argitanii jiraattanii namni tokkolleen akka hiriira hin baane hiriirri kun hiriira seera qabeessaati miti jee achirratti poosti godhe ummanni garuu dirqamee bahe jechuudha bakka balaaleffatuuf fonqoluu qaba jedhanii bayan jechuudha Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan durfaman akkasii bayanii hiriira gaggeessaa jiranii ammallee hiriirumarra jiranii lola hamaatu as deemaa jira rabbi nagaa godhaa wattoota kiyya kanallee kanumaan xumurra waan nama kolfisiisutu jira gaamma inni sunis Jawaar Mohammad xiinxalaan siyaasaa waan jedhe dhageessaniisin mootummaa Itoophiyaa shayxana fakkaatee dhugaa rabbi shayxana jechuun nuti shayxanatti aangoo kennine nama jennee shayxanatti aangoo kennine biyya keenya fi uummata keenya illee fuudhee shayxanticha hallayyattiin deemu itti hin dhiifnu jedhe jechuudha akkasumallee Abiyyi yoo barbaade fakkeenyaaf haala nageenya isaatiin wal qabatee waan dubbataa jiru kanarratti Jawaar Mohammad hanga ammaa eega kitaaba isaa eebbisiisuuf biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa deemaa jiru kanarratti walgayii kamiirrattu mootummaa qeeqissa itti fufee jira jechuudha adda durummaan itti dhaabbatee qeeqaa jira hanga durbira deddeema malee Jawaar mootummaa hin qeequ jechuudha garuu taraa kana mootummaa itti dhaabbatee jechuudha qeequtti jira jechuudha kanaan wal qabatee haala nageenya irratti jechuudha nuti taankii fi akkasumallee matarayyaasii wayyaaneetiifu gadi hin jenne
mootummaa yoo fedhe ija haa babaasu yoo fedhe haa muddamu yoo fedhe waan fedhellee haa jedhu nuti qabsoo keenyarraa hin jilbiiffannu wayyaaneefuun jilbiiffanne kanaa waan takkallee hin jilbiiffannu qabsoo uummata keenyarraaf duuba hin deebinu jedhee dubbatee jira jechuudha daawwattoota kiyya kanumaa wal qabatee duraan abiyyiin namootuma nu dhiisii namootuma isaan guddisee aangoo sanirra isa baasee iyyuu uf duuba garagaleetu hin ilaalu booji'amtoota jedhee itti qoosaa ture jedhe nama kolfisiisa dhugaa rabbii akka qoosaa godhe booji'amtoota jedheeti itti qoosaa ture amma immoo barbaadeeti maanguddoota obbodiyoo duraan ofirraa harcaase walitti qabataa jira jedhe jechuudha isuma isinii wayya maanguddoma san isinii wayya maanguddoma kan kee kana walitti qabadhu jedheeni itti qoosee bira darbe jechuudha akkasumallee waa'ee aangoo qabatu Abiyyi Ahmad kanarratti milkeessaa miidhagaa kan dhiyeenyatti paartii bilisiginaa keessaa bahee gara biyya alaa deemee ture jechuudha shabboo miidiyaa irratti akkas jechuun dubbate jechuudha Abiyyi yaada fakkeenyaaf amma Jawaar Mohammad dubbate kana ni kuffise jechuudha inni achirratti maal jedhee kuffise beektanii gaafa inni aangoo qabatu san gaafa fakkeenyaaf gaafa mootummaan ce'umsaa dhaabbatu sanii isaan hundinuu tokko mire achi keessa jiraniiru wayyaanee jala jiranii miti abbaa duulaa gammadaa kun gaafa sanii aangoo qaba beekadha wayyaanee keessatti jechuun aangoo qaba maaliif ummata Oromoo biratti akka diinatti ilaalama jechuudha isaa fi Muktaar Kadirilleen bifa diinatti ilaalamanii jechuudha ni beektan jedhee yaada jechuudha waan isaan keessafuu Muktaar Kadir gaafa aangoo irra jiru waan inni yuunivarsiitii Aramaaya irratti barattoota Oromoo irratti taasise Amboo irratti taasise namni wallaale hin jiru jechuudha diinota Oromooti beekaa kun hanga har'aatti jechuudha guyyaa irratti madaan jarri sun ummata Oromoo godhe hin daganne jechuudha Dintalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad illeen haaluma saniin qeeqe jechuudha waan oppodiyoon dulloonni kalee gaafa wayyaanee san ummata keenya irratti taasisan yoomillee hin daganu jedhee kulkulfatee dubbataa jira jechuudha Jawaar Siraaj Mohammad kanumaa wal qabatee milkeessaa miidhagaa shaboo miidiyaa irratti akki jedhe gaafa fakkeenyaaf aangoon itti kennamtu sanii silaa aangoon Lammaa Magarsaatiif kennamuuf ture jedhe Lammaa Magarsaatiif kennamuuf ture garuu gaafa sanii Lammaa Magarsaatii fi abbaan duulaa gammadaatii fi akkasumallee Abiyyi Ahmad waliin jiran jechuudha Abiyyiin Ahmad Abshaala maal godhe dafee fiigeeti abbaa duulaatti michoomee jedhe akka aangoo qabatuuf akka aangoo irratti ba'uuf yeroo maaf akka aangoo qabatuuf dafee abbaa duulatti michoomee jedhe abbaan duulaalleen waa hedduu dalagee waa hedduu hojjetee Dr. Abiyyi Ahmad aangoo qabatuuf namni shoora ol aanaa taphate shoora guddaa taphate abbaa duulaa gammadaatii jedhe asirratti yaada isaanii kuffise akkamitti kuffise jedhaaga Jawaar Mohammad Abiyyi Ahmad dulloota oppodiyoo ufirraa harcaasee amma moo manguddoota deemee walitti qabataa jira manguddoota oppodiyooti walitti qabataa jira duraan ifirraa harcaasee jedhe akka waan gatee Abiyyi Ahmad isaan kana gatee bira darbeetti dubbatee ture jechuudha Jawaar Mohammad milkeessan immoo asirratti maal jedhe namni shoora guddaa shoora ol aanaa akka Abiyyi Ahmad aangoo qabatuuf shoora guddaa taphatee iyyuu abbaa duulaa gammadaa ta'uu ibsee jira jechuudha achirraa ka'eeti Lammaa Magarsaatii fi abbaan duulaa gammadaa camadanii wal qabanii jedhe akkam ajaa'ibatti camadanii wal qabanii osoo sun sanumaan jiru Lammaa Magarsaa bilisiginnumaanuu walitti ka'ee paartii bilisiginnaa kanallee ofitti fudhatuu didee paartii keessaa uf baasee jedhe jechuudha Jawaar Mohammad gaafuma sanii iyyuu hin didee jedhe aangoo akkami aangoon kun hin ta'u namni kun aangoof hin ta'u abbaa duulallee qaadhimnee turre abbaan duulalleen sirnicha keessa waan tureef biyya kana ceesisuu waan hin dandeenyeef hin ta'u jennee dinne gaafuma sanuu Abiyyillee nan didee jedhe hin fudhannee jedhe aangoon kan itti kennamte Lammaadhaa fi uummata Oromooti jedhan Jawaar akkasiin dubbate jechuudha dhugaadha viidiyoo tokkollee gadhiisee jira jechuudha viidiyoo san ture jira jechuudha amma Facebook jalaa ni argattu jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo barbaachisaa tanan gaafa yeroon isaa geesse isinii maxxansuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha akkasiin wal ibsan jechuudha daawwattoota keenya kanaaf seexanni qofaatu waa diiga seexanaatu biyya diiga seexanaatu waan jaarame hundaayyuu balleessa Abiyyillee nama sanumatti jira mana ummataa diigomsaa fi pirojektoota adda addaan dhaaba jechuun biyya diigomsatti jira seexana biyya diigaa jiruu fi akkasumallee ummata keenya fuudhee allayyatti hin deemu jalaa callifnee sodaa callifnee hin teenyu jechuun Jawaar Mohammad qeeqa hamaa geggeessee jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo biyya keenya nagaa haa godhugaa waan jennu hin qabnu hundaafuu jechuudha walitti gadi yaate wal afaan jirti Tigraayillee wal afaan deebite wal nyaatutti jirti akkasumallee faannoon Amaarallee wal afaan deebitee wal kocolaa jirti wal haa nyaattu maaltu nu dhibenu waan tokko waan nu dhibe hin qabnu jechuudha keenya lolaa waaqa akkuma ijoolleen jettee akkuma jarri jedhu sani keenya lolaa waaquma gubbaa jiru Oromoo waaqa malee waa biraa hin qabu tokkichuma isa gubbaa jiru qabaayyee mootummallee hin qabu
Kanaaf waan taa'eetuma laaluudha jazaadha maal godharree teenyeetuma laalla jechuudha nama waan dhufaati. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hundumti keessanuu guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaan oduu gaggabaaboo yeroo isarratti hundaa'ee akka isin biraan geenyuuf chaanaala Oromaan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a. Chaanaalli baay'ee guddataa jira. Galatooma namoonni subscribe gootanii yeroo xiqqoo booda keekii muruu geenyee jira. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Namoonni hanga malee subscribe hin godhin subscribe godhaati. Guyyaa guyyaan odeessaalee keenya dhaga'uu ni dandeessu. Viidiyoo laayikii godhaa akkasumallee sheer waliif godhuu hin dagatiin akka namoota hedduu bira ga'uuf